waa'ee obboleessa keenya kanaati irratti dhugaa rabbii dubbachuudha footee baay'ee nama gaddisiisa akka mataa kootti baay'ee na gaddisiise akkasuma immoo dhugaa dubbachuudha footee mucaan inni ajjeese haramni inni ajjeese jedhan kuni umurii isaanii tokko fakkaata akka suura olii gadi naannessaa jiranitti miidiyaa kanarra maaliif jennaani sa'aatii amma irra jirru kanarratti shamarranis taanaan warra dhiirotaatis taanaan keessattuu umuriin keessan tokko ta'e mana keessa jiraatan taanaan haadhaaf abbaa caalaa si ajajuudhaaf kaata jirre. Kanumaatiin balleessi anumaatu ofii keetiin balleessine anuma isaan balleessan kana akka badii keetiitti fudhatanii sirratti tarkaanfii fudhachuudha deemti jirre. Ijoollee isaanii jechuudha batalaa rabbiin ijoollee isaanii sinitti hin qabu. Warri dhiirotaa kanaatiif abbaa isaanii isa ajajanii deeman waan akkasii odoo ati beeloftee jirtu odoo ati dhoobottee jirtu ofii isaati nyaatee quufee ofiin immoo ofii isaati waan jedhee raawwatee sirratti immoo tarkaanfii fudhachuudha yaadan jirre. Kanaafiyyuu keessattuu warroonni shamaras taanaan dhugaa rabbii dhiiras taanaan of eeggannoo kanarraa of eeggassi jedha. Amma kun mucaan dhugaa umurii isaanii tokko fakkaata. Waanuma xiqqoo irratti sababni kun uumamuus danda'a. Kana waaqayyo rabbii tokkicha haa beeku. Waaqni haa beeku malee namni hin beeku kan. Akkasuma immoo harmee isaa sana ilbaan mucaan kiyya hoom galaa hoom jireenya biyya namaa sanii gala jedhanii hundinuyyuu haati namaa yaaddi. Haati namaa yaadne hin jiru. Biyya namaa kana keessa yaadannoo wajjin jiraatan yaada qaamanachaa jiraatanii malee jechuudha. Kanaaf ammas hunduma keessanuu waaqayyo haa baasu. Jireenyi biyya Saudi Arabiyaa kun immoo hin cima. Amma namoonni tokko tokko mucaan kun hin argamne hin qabamne jedhan malee mucaan qabamee jira. Maaliif seerri Saudi Arabiyaa jechuun bakka barbaadanii mucaa tokko yaadattanii gizee tokko mee waan isaan eenyu akkana qabu eenyu dhiira ta'e akkana qabu jedhee achi keessatti hallayyaa wayii keessatti isa qaban hin qaba sirriitti qabasanuu jechuudha. Inkaan nama ajjeesaniiti miti jechuudha. Kanaafiyyuu yoo lubbuu isaati irratti hin murteessine waaqayyoon rabbiin isa haa baasuun siin jechuu jaaladha. Akkasuma immoo obboloonni keenya shamaras taanaan dhiiras taanaan batalayyuu warri dhiirotaa humnaan itti deemna jedhina. Dhugaa jarri namarraa hin gortu keessattuu ijoollee isaanii namarraa hin gortu. Mee warri shamarranii fudhadhaa mana keessatti yoo ati hojii kee xumurattee dadhabeettee ta'e kottu kana godhe jetti haadhaaf abbaa caalaa si ajajuudha kaatti warri dhiirotaa. Kanaaf akkasii waa'ee mucaa kanaati irratti immoo waaqayyoon rabbiin isa haa baasu. Umurii hidhaa sitti faradan yookiin seerri Saudi Arabiyaa kunin ulfaataa ajjeesanis maal jechuun danda'ama kana jirraa barannee nu immoo kana laallee wanna isaan jedhasan yoo dhugaa rabbi ati maraattudha yoo sirrukutudha yoo deeman maddiitti jalaa godhuudha malee kuni hojii seexanaa keessatti daqiiqaa sekondii keessatti ofirratti tarkaanfii fudhatina waaqayyo rabbis. Mucaan arabdicha ajjeesee ofii isaatii qabame moo hin qabamne warri jettan ijoolleen baay'een qabame kun hin qabamne jira miidiyaa irratti. Irra caalaan ijoollee baay'een hin qabamne mucaan biyya galee keessaa bal'atee galee jechaa jiranii. Dhugaa dubbachuu fi baga galeelleedha. Ana akka kootti baga galee sin jedha. Maaliif waan tasaasis ta'uu danda'a namarratti murteessuun gaarii miti. Tasa waan ta'eef jechuudha. Akkuma beekamu biyya kana keessatti namni nama ajjeesin ajjeefama. Garuu odeeffannoo akkasiitiin dhagaye jechuudha. Hundumaafiyyuu immoo of eeggannootti nama barbaachisa beektanii biyya ormaa kana keessatti waaqayyoon nama eegu gooftaan nama eegu malee of eeggannoo cimaa gochuudha biyya kana keessatti jechuudha. Maaliif biyyi kun biyya seera jabaa qabuudha. Akkasuma immoo namni nama ajjeeses nama ajjeefamuudha jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota anani kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasuma warroonni immoo chaanaala kiyyaaf haaraa taatanii sabiskiraayibii gochuudhaaniin nu jajjabeessaa koottaa isiniin jedha. Yaada asirratti darbu nu hordofaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya mucaan araba ajjeese jedhamee walii gaffiigaa jiru miidiyaa ijoollee Amaaraatiin argee warra ijoollee Amaaraa mucaan kun Amaara natti fakkaate wallooyyee natti fakkaate akka wanna isaanitti argeetti tuutukeerti baay'inaanii bahee jechaa jiranii. Harka hamallaxee biyya galee gara bahaaratirraa waan akkasiiti dhagee jechuudha. Hundumaafuyyuu baga waaqayyo nagaa si galche jechuudha. Maaliif kaayyaa kan du'e kanuma jiru santu
isas haa ajjeefamu jechuun hin ulfaata waan tasallee ta'uu danda'a namatti faradini sitti faradaa jedhu waaqayyoon namatti faraduun hin danda'amu jechuudha. Maaliif innis dirqama ajjeefamuu qabannu jechuu hin dandeenyu. Maaliif nuti firdii nuti faradaa nuyi miti kan faradu. Fardiin harka waaqayyoo harka jirti waan ta'eef akkasuma waan tasaa ta'uu danda'a hin beekamu. Mucaa kana yookiin tasa dha'ee ajjeesuu danda'a. Kanaaf namni nuti akkana ta'uu qaba jechuu hin dandeenyu. Abbaa firdii waaqayyoo qofaadha. Kanaaf baga baay'een jedha akka kiyyatti baga ba'ee baga waaqayyoo si baasee isa baasee jechuudha. Akka kootitti akka nama lammii tokkotitti baga waaqayyoo isa baaseedha bakka. Maaliif kan du'e sunis hin deebi'u waan ta'eef kun immoo yookiin tasa harkatti ta'uu danda'a. Kanaaf namatti faraduurra waan san immoo erga ta'e kan waan godhan hin jiru lubbuun baatan hin deebitu. Kama jiru san immoo akka duuni baraaramu gochuudha jechuudha. Kanaaf bahe jedhanii haasa'an garuu hangam akka dhugaa ta'e illee hin beeku. Garuu ijoolleen suuraa mucaa sanii walii gad ari'anii ijoollee dhamaaraa jechuudha maqaa mucaa sanii dha'anii baga nagaadhaan galtee baga baatee baga lubbuu kee si baasee waan akkasii jechaanii jiru jechuudha. Innaa itti aansuudhaan immoo dhaamsa isinii qabu ijoolleen keenya biyya Arabaa keessa jirtanii homa kamiyyuu hanga fe'e soo haartan hanga fe'e illee yoo isin dararan hanga fe'e illee yoo hir'isin godhanii nama walloluun deeminaa biyya Ormaa keessatti jechuudha. Yookiin nama mucaan kun tasa walloleeni namni keenya immoo akka isaaniitti nuti humna hin qaba. Namni keenya xurra humna qaba. Nama Itoophiyaan baay'ee humna qabdi. Maaliif garbuu nyaanna waan ta'eef humna qabna. Kanaaf tasas dha'ee harkatti waa ta'uu danda'a beektanii. Kanaaf innaallee hin dubbatinaallee yooma isin lolanillee yooma isin rukutanillee jechuudha. Maaliif isaa humna hin qabanii maaliif namni amma fakkeenyaaf shommoo qo'amu maadani kan hin bareedaa hin guddata garuu humna hin qabne tokko jechuudha. Baardaafi humna qaba garuu cimee dhibbaa jechuudha. Akka sana nuti akka baardaafi san akka ijirsaa fi baardaafi miti ijirsi beekamee ijirsa beektanii miti ijirsa san jechuudha. Namni keenya Itoophiyaa kun ijirsa jechuudha. Canakkara akkasitti gimbii qabata jechuudha. Gaga'u jedhe. Innaa kanaaf isaan immoo akka shomboqqoo san jechuudha. Shomboqqoon akkama ciccitaa deema jechuudha. Hin danda'an hin guddatan malee bifa bareedan malee humna hin qaban beektanii jirra. Humna hin qaban jechuudha. Yookiin baqa humna walumaa galatti humna hin qabanii dhoofna nama waa ta'u jechuudha. Keenya immoo akkasittuu hin dandamata. Namni keenya anniisaa qabaa aduu keessa oolaa aduun immoo anniisaa qabdii waan baay'eedha keenya jechuudha. Garbuudha kan nyaatu. Anniisaa guddaa qaba jechuudha keenya walumaa galatti. Kanaaf ta'uu danda'a waan ta'eefani. Kanaaf yookiin tasa harkatti boqachuu danda'uu danda'a. Kanaaf namarratti faraduun hin danda'amu. Kanaaf yeroo isin jaraa wal loltan hin rukutina walumaa galatti jechuudha. Maaliif isaa humna hin qaban isin jechuu barbaadatan walumaa galatti baqa. Humna waan hin qabne nama sababuu jechuudha. Kanaaf mucaa kana sababa harkatti ta'uu danda'a. Yaran hin beeknu waaqayyoo fi isaan warruma wal bira jirutu beeka malee jechuudha. Kanaaf of eeggannoo bichaadha bakka akkasiin barbaachisu of eeggannoo godhaa. Waaqayyoon isin haa eegu bakka jirtanitti isin haa tiisu. Dhugaa Rabbi isin haa tiisu. Baay'ee ulfaataadha biyya Ormaa kana keessatti. Wanta kanarraa sirriitti of eeggadhaasin. Haguma fe'ellee yoo aartanii waan biraa hin godhinaa jechuudha. Ijoollee shamarraniitis adaraa keessa shamarranillee gola madaamii keessa teessanii waan bakka daa'imti amma isin aarsitu miti. Dhugaa Rabbi akka daa'imti nama aarsituuni ani hin beeku dhugaa Rabbi. Akka daa'imti isaanii keessattuu si aarsitu wanni biraas ni aarsu jechuudha. Hedduu nama aarsiti garuu obsaan dabarsaa jirra. Obsaan dabarsaa irra ijoolleen daa'ima guddistan hin beektanii jechuudha. Obsinee qaqqabanii akkuma nama waan beenne boonyee fa'aa guyyaa dabarsu jiraan faanaan boowwannoo jechuudha. Innaa maaliif daa'imti isaaniillee si saramtuu hirsi gootii baqa waan malee si harkaa goote jechuudha. Innaa kanaaf of eeggannoo godhaa isinillee ijoolleen gola madaamii keessaa kan akka kiyyaa fa'aa daa'ima guddistanii of eeggannoo godhaa ijoollee waaqayyoon nu haa tiksu inni nu haa tiksu bakka jirutti duukaa haa ta'u waaqayyoon nu wajjin haa ta'u isiniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya. Akkasuma akka ijoolleen immoo chaanaala kiyyaafis immoo haarawaa taatanii sabiskiraabii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Yaadaa fi qeequu qabaattan immoo koomentii jalatti barreessuun dagatinaayi. Isin jaaladhaa isin kabajaa hordoftoota kiyya. Dhaamsi kiyya har'aa isa kanaadha ijoollee biyya Arabaa kan akka kootii jirtuu fi dhiiras ta'ee shamaras ta'ee jechuudha. Of eeggannoo qofa godhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya.
Kanaaf of eeggannoo qofa nama barbaachisa. Waa hunduma caalaa of eeggannoon sirriitti nu barbaachisaa jechuudha. Shamaras ta'ee dhiiras ta'ee biyya ormaa keessatti nagaa fayyaa ta'a waaqayyo siif haa ta'u.